Akkam jirtu abdiidha miiltota eegarraa chaanaalii keenya subscribe gochuun dagatina. Kan wajjiniin ilaallu functioning JavaScript keessatti maal fakkaata jedhudha. Functioning maal akka ta'e JavaScript keessatti immoo maaliif akka itti fayyadamnudha jechuudha. Gabaabatti functioning jechuun block of code dha yookaan immoo koodii baay'ee kan of keessatti qabatee jiru koodii san immoo especially kan isaanii fayyadanii fi taskii ta'e tokko yookaan hojii ta'e tokko hojjechuudhaafidha jechuudha. Fakkeenyaaf summation ta'uu danda'a, wanta biraa ta'uu danda'a jechuudha. Kana gochuudhaaf kan nu gargaaru maalidha? Function dha jechuudha. Function haala kamiin create goona isa jedhudha jechuudha wanti nuun wajjin ilaallu. Fakkeenyaaf function create godhuudhaaf asitti maal jenna? Function. Function erga jennee booddee fakkeenyaaf function nuun gochuu barbaanne fakkeenyaaf akkam kan jedhudha jennu. Function yeroo goonu hundumaatti immoo maaltu bukkee jiraachuu qaba? Mallattoon kun bukkee jiraachuu qabdi. Dirqamadha jechuudha inni kun. Erga kana goone booddee curly brace kana bannee as keessatti wanta jechuu barbaanne sana goonaa jechuudha. Fakkeenyaaf as keessatti function maal godhuun gochuu barbaade document dot write erga jenne kana gubbaarratti kan akkam jirtu kan jedhuun gochuu barbaade fakkeenyaaf akkam jirtu kan jedhuuni gochuu barbaade jechuudha. Amma functionii kana save godheera. Functionii kun jechuun hojiin hojjetu addatti wanta inni hojjetu maalidha? Akkam jirtu kan jedhu kana display gochuu haa ta'u iyyuu malee wantoota haalota garaa garaa keessattis fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Kana yeroo jennutti functionii fayyadamnee wantoota hedduu kalaquu ni dandeenya. Akka fakkeenyaatti kana erga goone functionii kana erga create goone booddee iskii asii maal goona? Refresh goona. Yeroo goonutti homtuu hin jiru. Sababiin isaa maalidha? Functionii kana create gochuu yookaan uumuu qofa miti. Functionii kanatti fayyadamuudhaaf immoo generally wanta inni hojjetu specific task ta'e tokko performii gochuudhaafidha miti. Kanaaf iyyuu kan akka inni performii godhuuf immoo maal gochuun nurra jiraata jechuudha? Koolii gochuutu nurra jiraata jechuudha. Yookaan immoo waamuutu nurra jiraata jechuudha. Maqaan functionichaa maalidha? Akkam kan jedhu kanadha jechuudha. Kanaafuu haala kanaanidha jechuudha kan inni nu waamu. Kana erga goone booddee garuu amma akkas laan ta'u jechuudha. Wanta functioniin sun godhu maal godha? Display godha. Akkam jirtu jedhama fakkeenyaaf. Fakkeenyaaf kan wal lakkoofsa walitti eda hojjechuu yoo barbaanne functionii hojiinsaa specifically hojiinsaa kan walitti heda'uu ta'e yoo hojjechuudhaaf jennee bakka kanatti fakkeenyaaf samii jenna. Samii edaama akka jechuudha jechuudha. Kana booddee bakka kanatti erga kana jennee booddee wanta inni fudhatu immoo as keessatti maal goona? As keessatti ibsinaafi jechuudha. Fakkeenyaaf nama waanii fi namtuu fudhata. Jechuun lakkoofsa lama walitti fudhatee edaa miti. As keessatti gaa kun maalidha? Parameetiriidha jechuudha. Argumentii karaa kana paasii goonaafi jechuudha. Yookaan immoo wanta inni performii godhu sana keessatti akka inputiitti wanti isa gargaaru isa kanadha jechuudha. Gadiin bu'aa. Nam waanii eda'uu namtuudha jechuudha. Kan inni walitti eda'u maalidha? Hojiinsaa kanadha jechuudha. Ammas generally wanti kun walumaa galatti haala kanaan walitti eda'u iyyuu malee ammas wanti dhalatu tokko hin jiru. Fakkeenyaaf asitti yooma waamne iyyuu asitti fakkeenyaaf 1 fi 2 yoo walitti eda'ane vaalii nuun argachuu qabnu meeqa jechuudha? 3dha jechuudha. Haa ta'u malee amma maal hin godhu? Vaalii kana nuu kennaa hin jiru. Sababiin isaa maaliif? Waaniin kun functioniin kun walitti eda'u iyyuu malee garuu return gochaa hin jiru. Samii yeroo jennu kanatti dhufaa hin jiru. Haa ta'u malee vaalii kana display gochuudhaaf maal gochuutu nurra jiraata? Document jennee maal jenna? Write jennee bakka kanatti curly brace bannee asii immoo dhufne mallattoo ammattuu kana bannee asii keessa galchina jechuudha. Kana booddee yeroo refresh goonutti undefined jedha jira. Sababiin isaa maaliif? Defining goone itti erginu iyyuu malee akka inni maal godhu goone akka inni return godhu goone jechuudha. Kanaaf akka inni return godhuuf immoo maal jenna? Return jenna jechuudha bakka kanatti. Value inni ofii isaatii deebisu utoo itti nimiini waan gochuu hin dandeenyu jechuudha. Walitti eda'u iyyuu malee edeema callisee nu ilaala jechuudha. Sababiin isaa akka inni return godhu yookaan immoo akka inni gara displaytti nu fiduu fi wanta itti himne yookaan wanta goone sababii hin qabaannee fi kana fakkaata jechuudha. Tokkotti eda'uudhaaf fakkeenyaaf as gubbaatti kana balleessinee kanatti fakkeenyaaf akkamiin jedha. Akkam ergan jedhee booddee asii maal jedha? As keessatti vaaliyuu inni display naa godhu maalidha? Vaaliyuu inni display naa godhu maqaa koodha jechuudha. Maqaa naa fidee as keessatti display naa godha jechuudha. Document dot write ergan jedhee booddee maqaadha jechuudha. Maqaan yeroo naaf kennu kana maqaa yeroo display godhu kana keessatti immoo maal jechuutu irra jiraata?
akkam jedhee maqaa abaluu sanaa naaf kaa'e jechuudha bakka kanatti. Maqaa abaluu sanaa erga kaa'e booddee immoo maal godhaa? Xumura irratti gaaffiidha sababii ta'eef gaaffiidhaan xumuramaa jira sababii ta'eef asitti dhufee maal jechuutu irra jiraata? Mallattoo gaaffii kaa'utu irra jiraata jechuudha. Akkam abalu, akkam abdii, akkam eenyu akka jechuuti jechuudha. Kana erga ta'e booddee bakka kanatti maal jennaa? Asitti dhufnee vaariyaabilii tokko kireetii godha. Vaariyaabiliin kun immoo maalidha? Maqaadha jenna. Maqaa kan ofirratti qabatu ta'ee maqaan kun immoo eetu barreessa yuuzeriitu ofiisaatii galchata jechuudha. Proomtii jennee as keessatti maal jenna? Maqaa kee barreessi akka ajajaate jechuudha. Namichi kun erga maqaa isaa barreesse amma wanti ta'u tokko hin jiru jechuudha. Jechuun maqaa isaa barreessu iyyuu malee faankishinii kana maaliin goone nuun kooliin goone jechuudha. Akkam erga jennee booddee garuu as keessatti amma maal jenna gaa maqaa kanatitu paasii goonaafi jechuudha. Maqaa kana yeroo paasii goonutti maal ta'a? As dhufee bakka maqaa kana maaltu gala? Maqaa namichi sun galchetu seenaa jechuudha. Amma gaa rifreeshii goona. Ayyee maqaa kee barreessii jedha abdiin jedha. Kana booda okay yeroon jedhutti akkami abdii jedha jechuudha. Haala kanaan faankishiniin warreen akkasii keessatti fayyadamuudhaaf baay'ee kan nu gargaaranidha jechuudha. Koodii yeroo tokko barreessuun yeroo 2-3 irra deebinee fayyadamuudhaaf nu gargaara jechuudha. Akkam eenyu jechaa oolurra maal goona? Maqaa siima tokko barreessina as keessatti immoo fakkeenyaaf maqaa biraa galchina jechuudha. Fakkeenyaaf abbuu yoon jedhee maal ta'a? Akkam abbuudha jechuudha. Faankishiniima tokkoon itti haala garaagaraatiin fayyadamnaa jira jechuudha. Kara yuuzarii qofa miti generally as keessatti iyyuu fayyadamuu ni dandeenya. As gubbaarratti jechuun faankishinii kanarra deddeebiidhaan fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Amma fakkeenyaaf akkam jedhee amma immoo akka silaatti gochuu dhiisee yoon fakkeenyaaf ayyaansaa jedhee maal taasisa jedhu ilaaluudhaaf fakkeenyaaf asii akkasiin jedhu. Amma gaa kun maal godha jechuudha? Maqaa kee barreessee dhanee dura. Maqaa kee sababii isa kamiin fidha? Sababii isa kanaa fidha jechuudha. Erga maqaa kee barreessee abdiin jedha. Dhiifama abdii ergan jedhee maal jedha? Akkam abdii akkam ayyaansaadha jechuudha. Amma faankishiniima tokko kireetii gooneetitu si'a meeqa fayyadamaa irra gabaabaatti? Si'a 2 jechuudha. Specific taaksii tokko performii gochuudhaaf wanti nuun fayyadamne maalidha? Faankishinii fayyadamneetitu si'a 2-3 deebisaa jirra jechuudha. Kana malees immoo fakkeenyaaf kanas erga nuun jedhee booddee immoo wanta biraatti dabaluudhaaf jechuudha. Yaada biraa dabaluudhaaf amma kan inni nuun itti ergaa jiru yookaan argumentii nuun paarameetiriin sun fudhachaa jiru meeqadha? Tokkittiidha jechuudha. Fakkeenyaaf maqaa fi umurii akka inni fudhatu yoo barbaanne bakkuma kanatti umurii jenna jechuudha. Umurii erga jennee booddee akkam akka inni godhu barbaanne akka inni lamaan isaayyuu immoo display nu godhu gochuudhaaf document dot write jennee kana booddee bakka kanatti maal jenna? Fakkeenyaaf umuriin kee meeqadha? Isa yuuzeriin sun seensisudha jechuudha. Yuuzeriin immoo maal seensisa? Umurii seensisa jechuudha. Umurii erga seensisee booddee maal ta'a jechuudha? Wanti kuni kan inni asitti immoo dhaa jenna. Ispeesii goone jechuudha. Dhaa jenna. Haa ta'u malee toora taanutti akka inni darbu gochuudhaaf immoo akkuma kanaan dura ilaallee elementoota yookaan taagii HTML fayyadamuudhaan akka inni hojjechuu danda'u kanaan dura dubbanneerra jechuudha. Amma gaa maal godha jechuudha wanti kuni? Maqaa umurii hin fuudha jechuudha faankishiniin kun. Maqaadhaan maal jedha? Akkamii maqaa namni sun galche fakkeenyaaf akkamii abdii jedhee erga mallattoo gaaffii kaa'e sarara irratti yookaan toora irratti umuriin kee immoo 12dha 15dha 20dha jedha jechuudha. Umurii nuun galchinu sana irratti hundaa'e jechuudha kan inni waan ta'u. Amma gaa erga kana goonee booddee maqaa fudhanneerra. Maqaa fudhachuu qofti immoo gaadha yoo jenne ga'a miti. Sababiin isaa amma faankishinichi umuriis dabalateera sababii ta'eef umurii itti dabala jechuudha bakka kanatti. Umurii erga jennee booddee umurii kee maal godhi? Barreessii akka jechuuti jechuudha asitti gaa. Umurii kee barreessiidha. Umurii sana erga barreessee booddee immoo wanti nuun dabarsinuuf maalidha? Umurii ta'a jechuudha bakka kanatti. Kana booddee erga kun itti argame amma gaaffii kan nu gaafata? 2 nu gaafata jechuudha. Inni jalqabaa maalidha? Maqaa kee barreessiidha. Maqaan koo abdiidhaan jedha. Kana booddee yookiin jedha. Umuriin kee meeqaa jedha? Umuriin koo 50 jedha. Fakkeenyaaf 50 yoon jedhee maal jedha? Akkam abdii umuriin kee 50dha ilaa jira jechuudha. Faankishiniin waan akkasii keessatti nu gargaara jechuudha. Faankishiniin kuni generally
wantoota irra deddeebiidhaan hojjechuu qabnu yoo jiraate warreen akkasii kana fayyadamuu dandeenya jechuudha. Amma fakkeenyaaf lakkoofsa walitti da'uu, lakkoofsa baay'isuu maal jechuu irra deddeebiidhaan goona yoo ta'e jeneraali gabaabamatti faanshinii kana fayyadamne hojii keenya kan hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Kana fakkaata kutaa itti aanu wal argina. Yaadaaf qe'ee qabdan koomentii gubbaa nuuf kaa'aa, chaanaalii keenya sabskiraaybii gochuun dagatina.